Ministeerri daldalaa boba'aa seeraan alaa geejjibsiifamaa ture liitira 4,400 fi 40,000 ol ta'u mootummaadhaaf galii galchuu isaa ibse. Tarkaanfiin rakkoo raabsaa boba'aa irratti mul'ataa jiru furuu fi fudhatameen mootummaan boba'aa seeraan alaa geejjibsiifamaa ture beenzila liitira 250 fi 221 fi naafxaa liitira 198 fi 432 to'achuun galii taasifachuu isaa ministeera daldalaa fi walitti hidhaminsa gabaa obbo Kaasaawun Gonfee beeksisan. Obbo Kaasaawun Gonfee duulli sochii boba'aa karaa seeraan alaa daddarbu to'achuu bulchiinsaawwan magaalaa lameenii fi naannolee jaatti jalqabe haala gaarii irra jiraachuus ibsani. Guyyoota muraasa darban hordoffii taasifameen boba'aan hedduun seeraan alaa geejjibsiifamaa ture qabamee mootummaan akka fudhatu taasifameera jedhani. Boba'aan seeraan alaa geejjibsiifamaa ture kunis gurguramee galii qarshii miiliyoona 48 fi 600 fi 63 galii ta'uu isaa ifoomsaniiru. Shira geejjibaa fi gurgurtaa boba'aa kana keessaa qaban namoonni 613 to'annaa jala ooluu eeraniiru. Warreen qabaman kunniin hojjettoota biiroolee daldalaa, gaggeessitoota garee ogeeyyii, hordoffii abbootii buufata boba'aa, hojjettootaa fi qaamolee nageenyaa akka ta'anis ibsaniiru. Tarkaanfiin kun hojjettoota sadarkaa gadii qofa otoo hin taane warreen olii qaamota hojii raawwachiiftus kan dabalatu ta'uu dubbatani. Itti dabaluunis haalli kun dhiyeessii boba'aa sirnaawaa akka lafa qabatuuf gargaaraas jedhani. Dhumarratti haala dhiyeessii boba'aa addunyaa amma rakkoo keessa jiru hubachuun hawaasni boba'aa jiru qusannaan akka dhimma itti bahu obbo Kaasaawun Gonfee dhaamaniiru. Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp dhimma hulaa tarsiimoo murteessaa ta'e Hormuz walxaxaa adeeme waliin waldhaansoo qabaa jira. Dhimmi hulaa kanaa tarii waraana kana keessatti gufuu isaa fi waraana kana injifachuuf labsu gidduutti uumuu ta'uu mala. Tiraamp amma hulaa murteessaan kun cufamuun Ameerikaa caalaayyuu kutaalee addunyaa biroof murteessaa akka ta'etti ibsaa jira. Kanaan dura Tiraamp akka jedhee turetti Ameerikaan karaa tokkoonis ta'ee karaa biraatiin nageenya hulaa kanaa ni eegdi jedhanii turani. Nageenya hulaa kanaa eeguuf tumsa biyyoota neetoo fi biyyoota michoota ijoo kan akka Jaapaanii fi Kooriyaa kibbaallee akka hin barbaanne ibsaa turan. Amma garuu biyyoonni kunneen nageenya hulaa kanaa eeguutti akka itti hirmaatan gaafachaa jira. Duubatti harkifachuu isaaniif EBS qeequu eegaleera. Dhugaan jirtu garuu daballiin gatii boba'aa sababa hulaa Hormuziin mudatu buufata boba'aa Waashingteenitti argamu tokko akkuma buufata boba'aa Tookiyootti argamutti miidha. Tiraamp dubbii geeddaruun kun kophaa isaatti furuu akka hin dandeenye fi dhimma kana irratti mufachuu isaas agarsiisa. Kooriyaan kibbaa biyyoota hulaa Hormuz nageenya isaa eeguu waloon ibsanitti dabalamte. Kooriyaan kibbaa tattaaffii sadarkaa idil addunyaa hulaa Hormuz nagaa fi bilisa hulaa kanarraa qaxxaamuruu mirkaneessuu irratti xiyyeeffatutti dabalamuuf qooda gama ishee akka gumaachitu ejensiin oduu Reuters gabaase. Si kamisa darbe ba'e akka agarsiisutti hulaan daldalaa kun tasgabbii akka qabaatu tarkaanfiiwwan barbaachisootaan fudhachuu qophii ta'uu akeekte. Jalqaba hooggantoonni biyyoota UK, Faransaay, Jarman, Xaaliyaan, Neezerlaandii fi Jaapaaniin kan mallatteessan yoo ta'u ibsi kun ergaa Kaanaadaa, Awustiraaliyaa, Niwuzilaand, Deenmaark, Laatiiviyaa, Sloveeniyaa, Istooniyaa, Norway, Sweden, Finland, Czechia, Romania, Bahrain fi Lituania wajjin waloon bahedha. Carraaqiin ulaa galaanaa kana eeguuf godhamu maal akka of keessaa qabu ammallee ifaa mitis jedhan.